Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Har'i hagayya 24 bara 2016. Qophiileen keenya har'aa tibbanaa fi malli jireenyaa tartiibaan qophaa'anii jiru. Waan Oromiyaan keessa oolte kan quba nu qabsiisu oduun har'aas qophaa'ee jira. An Ayyaantuu Dameetii amma gara oduu har'aattiin isin dabarsa itti dhiyaadha. Itoophiyaan duris har'as kan jiraatte ilmaan Oromootiin ergamaa kan tureef du'aa kan tureef ilmaan Oromooti. Haa ta'uti kan guddachaa jiran ilmaan aragaa kaabarraa gara Oromootti dhufan. Kun dhaggeeffattoota keenya dhaamsota marsaalee garaa keessatti torban kana dhiyaachaa turani Annaabasaa Waaqjiraatii oduu har'aan siniif dhiyeessa. Gootichi ilma Oromoo Fayyisaa Leellisaa yeroo ummati Oromoo guddisee gaaffii mirgaasaa gaafachaa jiruu fi sadarkaa addunyaatti gaaffiinsaa akka beekamu barbaadaa jirutti tarkaanfiin inni fudhate seena qabeessa ta'uun bara baraan akka yaadatamu ibsame. Oromootiin raadiyoo sagalee Oromoof yaada kennan akka ibsanitti tarkaanfiin Fayyisaa Leellisaa seenaa Oromoo keessatti yoomiyyuu kan dagatamu miti. Anatti Fayyisaan wama ilma Oromoo tokkorraa eegamu tokko godhe wanti waan inni godhe kana adda isa godhu bakka inni itti godhee fi yeroo inni itti godhe keessattuu yeroo uummanni Oromoo namoota akka guddisee itti barbaadutti cinaa warra uummata isaa miidhaaru dhiisee uummata ofii waliin dhaabachuun kun ulfinna ofittis akkasumas saba kanatti numarattuu ulfinna godhee fi humna numaraa akka gammachiise warra ammoo oduu dandeettii fi waan adda addaa uummata Oromootii godhuu danda'an callisanii ta'aniifillee chaalenjii isaan godhatamu fakkeenya ta'anii ta'e kuni addunyaan ammoo bal'inaan maaliif wanti Oromoo qabsoo namni Oromoo baay'ee godhee waggaa dheeraa garuu wanti kana guddisee adda godhu bakki inni itti waan kanatti godheef yeroo inni eegee yeroo biileena tokko namni ilaalaaru waan akkanaa godhuun wanti Oromoo gola keessaa addunyaa irratti akka inni mul'atu godhuu isaan qabsooteennaa gara afoo butuu isaatiin hedduu sagalateeffattaa jira. Hedduu fayyaanaa ta'e. Ayyee dhugaadha qabsoo mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo biyya keessatti wareegama lubbuu kafalee taasisaa jiru keessattuu addunyaan wayita gurra nu dhowwatee turetti ilmi Oromoo goonni atleetii maaraatoonii addunyaa Fayyisaa Leellisaa addunyaatti beeksisee miidiyaaleen yoo xiqqaate 150 ol ta'an addunyaa irratti haqa keenya mul'isu isaatiin uummata Oromoo mara akkuma gammachiise anis gammachuun kiyya kana dachaadha kanumaan jechuu danda'a jecha kana caalatti ibsamu hin jiru. Hedduu fayyaanaa ta'e Dammaqaa Nagaasaa. Ayyee galatoomi dhaabasaati. Yaa waan inni godhe baay'ee nama gammachiisa biyya lafaatti kan gammachiise Oromoon bakka jirutti Oromoo qofaa otoo hin taane warra biyya lafaatirra kan jiran warra oppressed ta'an warra kanatti hubaman hundaafiyyuu simboolii ta'e namni kun biyya lafaatti iyyuutti gammadee jechuu biyya Oromoo qofaa mootiin baay'ee itti gammanne bakka jirutti kun mammaatitti sirbaa jirra gaazexaan biyya lafaa hundumtuu iyyuu waa'ee isaa katabaa jira Oromoon tanaan dura kan hin beekamne waggaa 40 kan hojjetame hundumaa walitti qabeetu kan inni hojjete kan hin ga'u baay'ee guddaadha wanni kun baay'ee nu gammachiise anis baay'een gammada biyyis itti gammadaa jira kee hundatti kana amma kan jiru maali waa'ee warra poolitikaa kana qabatanii tokko federaalizii gochuu qofaadha kan dhufa jiru wanna baay'eetu iyyuu hojjetame. Fikaaduu Magarsaa miseensa boordii madda walaabuu miidiyaa faandeeshin hedduu fayyaanaa ta'e ulfaata. Fayyaa ta'e dhaabas. Yaada kana kanneen nuu kennan hundaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ni galateeffanna. Itoophiyaan duris har'as kan ijaaramtee dhiiga ilmaan Oromootiin haa ta'u malee ilmaan Oromoo har'allee itti dhiigan malee faayidaa irraa argachaa hin jiran jechuudhaan yaada kennitoonni tokko ibsaniiru. Keessumaa yeroo ammaa keessatti ummati Oromoo akka diinaatti ilaalame biyya isaa keessatti mirga isaa waan gaafatameef ajjeefamaa akka jiru kan ibsan maddeen keenya mootummaan Itoophiyaa akkuma kanaan duraa ilaalcha gabaabaatiin guutame yoo gaaffii ummata Oromoof murtii qajeelaan kennine rakkoon naannoo sanatti dhufuu malu guddaadha jedhaniiru.
Rakkoon amma kuufamaa dhufe kun mootummoota Itoophiyaa darban murtiin isaan kennan gabaabaa fi faayidaa dhuunfaa isaan irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef gaaffiin Oromoo kuufame yoo naga'e. Ammas taanaan ilaalcha gabaabaatiin kanneen guutaman haga naannoo san jiratin naannoon Oromoo nagaa argachuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Ummata Oromoo mirga gaaffii hiree murteeffannaa qabu argachuu qaba kan jedhan maddeen keenya yoo karaa nagaatiin kun hin argamu ta'e ummata Oromoo waraanaanis ta'u mirga isaa guutumaan guutuutti deebifachuu danda'a jechuudhaan ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa ammallee ilmaan Oromoo bakka adda addaatti ukkaamsee hidhuu itti fufee jira. Diddaanis gamaa adda addaatiin itti fufeera. Keessumaa Oromiyaa keessatti kanneen diddaa agarsiisaniiru jabaadha jedhee yaadu mootummaan Itoophiyaa halkan hidhaa akka jiru ammallee odeessinu gahaa jiru hubachiisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa guutuu keessatti waraanaaf caasaatti kabobbaasuudhaan sochii uummataa daangessee akka jirullee hubatameera. Haa ta'utii uummati sodaa fi bir'uu tokko malee gaaffii mirgaasaa bifa adda addaatiin itti fufee jira. Bakka garaa garaatti uummati kanneen hidhaman barbaadee gargaaraa wayita jiru kanneen maatiin isaanii qobaatti hafaniifis gargaarsi karaa adda addaa godhamaa jira. Ammallee uummata Oromoo akkuma kanaan dura waliin birmachuudhaan harka lafa jalaatiin gargaarsa barbaachisu akka waliif godhus dhaamsi darbee jira. Gama kaaniin Oromoota 1,000 ol torbaan kana keessa hiikaman keessaa namooti nan dubbise yaadanaa kennaniin mootummaan Itoophiyaa jibba olaanaa uummatarraa qabu karaa adda addaatiin mul'isaa jira jedhaniiru. Keessumaa yeroo qabinsaatii qabee amma gaafa hiikamanitti arrabsoo reebichaa fi doorsisti garaa garaa isaanirra gahaa turuu ibsuudhaan mootummichi ammam akka uummata Oromoo jibbu kan qabatamaan ibse tarkaanfii fudhateen jedhaniiru. Ammas ilmaan Oromoo jajjaboo kan ilaalcha jabaa qabaniif dargaggoota ta'an hambisee manneen hidhaatti dararaa akka jiru himaniiru. Kanneen mana hidhaa keessaa ba'anii maatii isaaniitti dabalamanis gargaarsa uummata Oromoo karaa adda addaa maatii isaaniitiif godhee fi yaaddoo uummata Oromoo isaaniif ibsaa tureef galateeffatanii gara fuulduraattis hiree argameen qabsoo uummata Oromoo akka jajjabeessan dhaamaniiru. Dhumarrattis oduu ispoortii qabnaa. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa Siyaatil keessatti har'a gaggeeffame irratti gareen Oromiyaa garee Eertiraa 4-1 mo'atee tapha walakkaadhaaf darbee jira. Gareen Oromiyaa kamisa fitaanii hagayya 25 bara 2016 garee Republic of Congo waliin akka taphatullee beekameera. Gareen mo'ate immoo tapha kubbaa kan waancaadhaaf akka dhiyaatu hubatameera. Tapha har'aa kanarratti gareen Itoophiyaan hirmaanne sababni isaa gareen Oromiyaa yoo hirmaate in hirmaadhu waan jedheef kan jedhu odeeffannoon nu gaheera. Sababa kanaan humnoota tikaatiin akka naannoo sanarraa ba'an godhameera. Tapha kanarratti hirmaattonnis mallattoo diddaa agarsiisuudhaan akka dargaggoota Oromoo biyya keessatti wareegaa kaffalaa jiran bira dhaabbatan agarsiisaniiru. Oduu isaati kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Qophii tibbanaa. Kun guyyaa roobii kan darbu qophii tibbanaa keenya har'aati. Qophii har'aatiin kan laaluuf deemnu waa'ee hiriira Oromoonni biyya ambaatti bahanii fincila diddaa gabrummaa biyya keessaaf kan tumsa agarsiisanidha. Ameerikaa kutaalee adda addaa keessatti Kanaadaa akkasuma Awustiraaliyaa fi Awurooppaa Afrikaa kibbaa dabalatee hiriirri guddaan godhamaa ture. Iddoo hedduutti immoo Oromootaa fi saboonni Itoophiyaa keessa jiran waliin tumsuudhaaf bahaniiru. Kanarraaf dhiyeessinu kan biyya Hoolaandiiti. Oromoonni biyya Neezerlaandi jiraatan saboota Itoophiyaa kan biroo waliin gaafa gayya 19 bara 2016 magaalaa Zeheeg yookaan immoo Danaagitti bahanii jalqaba fuuldura ministeera dantaa alaatti jalqabame. Booda bakka buutonni hawaasaa seenanii ministeericha dabalatee bakka bu'oota gaanfa Afrikaatti dhimma Oromoo fi Itoophiyaa keessattuu badii mootummaan Itoophiyaa Oromoo ragaa jiruu fi gaaffiin Oromoo maal akka ta'e itti ibsaniiru. Booda karaarra dhaadannoo dhageessisaa karaas cufanii taa'anii rakkinni biyya keenyaa maal fakkaata ka jedhu tokko uummata magaalaa sanatti agarsiisuudhaaf yaalameera. Dhaadannoon dhageessisamaa oolle keessaa gar tokko kunooti. Freedom! Freedom!
Namoota hiriira sanarratti hirmaatan keessaa kanan dubbiseeru qaba. Dura isaan kana lamaani. Maqaa keessanii jedhu maamma. Addaalima. Sinop. Sinjam. Hussein Addaalima guddaa galatuma hiriira har'a magaalaa Zehee Gogaandanaa Oromoonni fi Itoophiyaanonni ba'an irratti isin arge. Maajii dhuftanii Addaalima? Sa'aatii 6 deemee wannan dhufeefi uffitii uummata Oromoo irratti dhufanitti rakkinna sanii garaan nakaa'uu dadhabee halkanii guyyaa yoo argu bultii dadhabnee ciisuu dadhabnee oolii dadhabnee hariira Oromoo bahanii jireenya achirra sa'a 6 deemee. Obbo Hussein amma miidhaa biyya keessatti gahaa jiru akkam hubattanitti isin? Mootummaan biyya bulchaatiin hin jira je'eetiin maqaa uf lallabseetiin hin jehu garuu biyya ajjeesaa jira biyya mootuu buqqaasaa jira. Duguuggaa sanyii ilmaan namaa irratti raawwataatiin hin jira fi nyaadhaaf ofii dhugaaf ofii ammootu irra jiraadhaaf jecha ilma namaa ammoo achirraa dhabamsiisuun baay'ee natti illee dhagama. Anis ammootu karaa fagoo deemeetiin wanni dhufeef kanuma ammootu iyyuu ibsachuu fi deeggarsa ammoo uummata keenya ka harka duwwaa nun ajjeesinaa nun buqqisinaa jeetiniin himatu san akka irraa dhaabbatu ajjeecha ka jehu san addunyatti ibsuuf nullee ni darlaatti magaalaa Danaagitti har'a dhufnee jirre karaa dheeraa dhufne. Tola Addaalima isinitti deebi'e amma haadholiin Oromoo hedduu bahaniiru hiriira mormii baatii 9 godhame keessatti ka du'anillee jiran ulfillee jiran daa'imnillee jiran haadholiif akka keessaniif hammam ulfaataadha akkas dhabli namaa daa'imni nama jalatti du'uun kun. Wallaahi daa'imni namatti jiru akka malee jabaatti ilma ganna 20 ganna 30 waa barsiifte fuula kan kee duratti gorra'anii dhiiga isaa dhangalaasan intala ulfa ajjeesan mucaa ganna 8 ajjeesan ni jaarsi ganna 75 ajjeesan jaarti ajjeesan wanni sun waan addunyaa keessattuu takka argamee beeku miti. Sun waan nurratti ta'amaan Oromoo callatti irratti ta'ame jedhee argaa. Kanaafuu ummati Oromoo bakka jirtan silaa dammayxanii duubatti hin deebina haawwatiin garaa keessanii dhadhaa ilmaan keessa wajjin dhaabadhaa mirgi keessanii rabbi sin haa qarqaaru itti fufaayidan qabsoo saniif dhiisina nulleen yaadaan isin bira jirra qaamaan isin bira jiraachuu baannellee sa'a 6 deemnee makiina sa'a 6 oofnee amma dhufne bakka taana sonni sun dhukkubbi na boo'ichaa ilmaan keenya takkaa jirra qorri gisee mara osoo boondu osoo argiteetiin ilma biyya teenna yaan wanni sun dhukkubbiin nu fide. Akkuma nu dhumnu akkuma nu ajjeefamnu gama biraatiifis haa madaa'u bootti balbalatee naggalte balbala kaanillee haa seentu ja'a qawweellee ta'e waan maraanuu qophiidhaa isin biraan dhaabbannaa itti fufnaa harka duwwaa baatanii fiiganii iyyuun sun haa dhaabbatuun jaayyooni. Maqaan kiyya Umar Biiftuu jedhama. Oromiyaarraa dhufe. Oromiyaarraa dhufe. Har'a hiriira magaalaa Zehee Gogaandanaagitti Oromoonnii fi warri Itoophiyaa hiriira bahan tokko ture. Maaliif baatan yookaan maaliif baan isaa waliin? Hiriirri kun guyyaa Agostos guyyaa 6tti hiriira Itoophiyaa keessatti yookaan Oromiyaa keessatti eegalamee ture. Hiriira nagaa sana irratti Oromtoota baay'een gara 100 ol kan ta'u ajjeefame. Ammas Gondarittis akkasumatti Amaaraallee akkasitti waa ajjeesaniif mormii saniif bakka isaaniitiif dhaadannoo mootummaa Neezerlaandiitti dhufneet mootummaan Neezerlaandii waan mootummaa abbaa irree kana qarqaaruuf akka hin qarqaarre mootummaa kana ammallee uummata dhumaa jiru kana mirgi isaanii akka eegamu addunyaan akka beektuuf wayyaanee isarratti xiyyeeffannaan keessanaa ta'uu jedha sabaaf sablammoota tokkooyyuu hin tuqinaati wayyaanee akka gamtaadhaan akka kaataniitiin itti fuuftan jedha nusit warri biyya alaatiin isin bira jirraan jedha. Dootaan hawaasa Oromoo biyya Hoolaandii obbo Naasiruunis xumura hiriira sanaa irratti dhaamsa akkas kan jedhu dabarfatanii itti aananii namoonni walgahii sana irratti argaman yaada isaanii gara fuulduratti maal akka ta'uu qabullee itti dhaadanii dhiyeeffataniiru. Mee hordofaa. Qabsoo hanga Oromoon hin injifannetti hanga Oromoon irra dhaannetti hanga ajjeechaa hin dhaabbannetti hanga gabrummaan nurraa hin kaanetti wanti kun waan dhaabbatu miti waan dhuba argatu miti dhumni qabsoo kana dhumni sochi hawaasa keenyaa dhuma wayyaanee irratti kararra'u jechuudha. Kanaaf hundumti keenya arratti bakka kanatti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa gara fuulduraatti ammoo qabsoo wal fakkaataan uf qopheessu.
qopheessuu danda'uu qabnaa jechuudha. Bifa kanaan ilaallaa waamicha gara fuulduraatti waliif goonuu hundi keenya kabajanii bifa kanaan yoo danda'ame ammoo waan kana caalaa hojjechuu kan nurraa eegamu. Nuti yeroo obboleewwan keenya ajjeefamanitti yeroo naannoo Oromiyaa dhiigni dhangala'utti nuti hiriira nagaa guyyaa takka wareegnee maallaqa muraasa laannee bakka kanatti argamuu dadhabuu dhugumatti baay'ee wal nama taajjabsiisa. Kanaaf qabsoon nuti godhaarru gumaachi kennaa gumaacha dhiigaatii miti. Gumaacha ibin kan maallaqa iyyuu waan guddaadhaa miti kan du'aaru uummata biyya jiru. Nuti wanti nuti gumaachaaru kan wal gaafataarru wanti nuti goonu waan xiqqasoodha. Isii kana goonuu dadhabuun ammoo dhugumatti waan hedduu keenyarraa eegamu miti. Kanaaf qabsoo har'aatiif sochii har'aatiif hedduu wal galateeffannaa ulfaataa waliin jenna. Garuu hojii kun gahaadhaa miti qorsaadhaa miti qabsoo guddichaaf gara fuulduraatti dhufaa qopheessinu jechuun barbaada. Namni kamuu hawaasa kanaaf Oromoo biyyatti ajjeefamaaruuf ergaa qaba namni jettan as baatanii gaggabaastanii waan jechuu dandeessanii. Amma Dr. Ishaanoon as tokko duraan dursee koree hojii gaggeessituu hawaasaa guyyaa kana qophii kana nu qopheessuu isaaniitiif baay'ee galata isaanii. Waan kana irratti tumsa barbaachisaa ta'e karaa barbaachisaa ta'e hundaatiin waan nurraa eegamu kennuun dhugaa nurraa barbaachisaadha yeroo ammaa irratti. Seenaa darbe irraa yoo kakaasnee ilaalle jaarraa tokko walakkaa darbe keessatti uummata keenya irratti ergii kiyyoo koloneeffataa jala kana dhufnee booda waan nurra ga'e uummata keenya irratti ga'e waan guddaa. Keessumaa yeroo ammaa kana uummata keenya akka fixaa jiran ajjeesaa baqachaa uummanni keenya akka jiru geessaarraa buqqaa akka jiru yeroo ilaallu seenaa keenya irratti yeroo rakkisaa keessa jira uummatni keenya dhugaama jechuudha. Har'a nurraa kan eegamu waan dandeenyuun cinaa dhaabbanne qabsoo xumura garbummaa kan ofirraa xumuruutu nurra jira. Qabsoon sirna garbummaa kuffisamuu kun itti fufee rakkoon uummata keenyarraa kiyyoon garbummaa kun uummata keenyarraa ka'uutu irra jira. Kanaaf cinaa dhaabbanne waliin taane harka wal qabanne walii gallee ilaalcha adda addaa nu gidduu jiru sun walirraa nu daangeessin waliin taane tumsa nurraa barbaachisu kennuun amma dhumaatti nurraa eegama. Kan biraa kan hin jedhu yoo jiraate walitti siqnee mari'achuun furmaatni maali? Kana booda akkamiinitti waliin biyya keenya bulchanna kan jedhu mari'allee ammumaa jalqabuutu nurra jira. Garaa bal'annee yaada adda addummaa nu keessa jiru irratti maayii baanee walitti siqnee haasa'uuf mari'achuun nurraa eegama. Kanaaf injifannoon kan uummata Oromooti asitti waliin argamuu keenya hunduma keessanii galatooma. Boo feesbuukii gallee laallee hagam imimmaan keenya nu keessa yaa'uu jira. Hagam boo'uu jira. Hagam mataa kee kan kutan ija arguu jira. Ammoo guyyaa takkatti kan harka surufnee iyyinee of barsiisuu of dura kan dur dhaabannee harka keenya qabuu dadhabna. Maaf akka isaa hin beeku rakkinni harka qabnu hin beeku. Waa'ee kana harka yeroon ga'eera. Wayyaanee yeroon si gumteera. Yeroon geettera. Yeroo kan gabaabsuu qabnu nuudha. Nuu ilmaan Oromoodha fuula jiru tokko taane yeroo kana gabaabsuu qabna. Maatu nurraa eegamu warra al jiru. Maal nurra fedhan warra biyya jiru. Hagamitu har'a hospitaala jiru. Hagamitu har'a reeffisaa boolla keessa jiru. Hagamitu har'a maniidha keessa jiru. Wasun arginu manuma teennee moobaayiluma keenya calla laallee maal goonaa jenna hin boonna maan boochisisu. Haadhaabannu tokko haa taanu. Wayyaanee ofirraa kaasnu. Waan nurraa barbaachisu nu as jiru kana waan nurraa barbaachisu haa tolchinu. Maatu nurraa fedhama maatu nurraa eegama hin beekne tokkoon. Saamicha wayyaaneen yookaan hidhaa isiin uummata keenya karaa hedduun itti raawwachaa jirtu. Kanarraa agarteetiin yeroo ammaa kana hidhaadhaan uummata keenya miidhaa jirti. Warqii biyya keessa jiru agartee saamtee walitti qabattee gara Tigraayitti agarteetiin yeroo ammaa miidhaadhaaf jechuudha meeshaa intarneetaan uummanni keenya intarneetaa irra wal argu fuutee gara Tigraayitti galchuu isiitiin uummata keenya miidhaa akka jirtu akka uummanni keenya waliin quunnamne gara intarneetaatiin yookaan gara feesbuukaatiin akka waliin argine godhaa jirti. Kanaaf immoo meeshaa akka warqii kanallee agartee fuuteetiin yeroo ammaa gurgurataa jirti. Kan irratti amma shaakkisoo irratti albuuda agartee albiin achi fudhatte gara Tigraayitti galchuu isii kan agarteetiin gara hedduun nutti jiraa jirti jechuudha. Waan amma itti dubbataa jiran jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo biyya keessa jirtan jabaadhaa itti fufaa itti jirtanii qabsoo keessan jabaadhaa itti fufaatiin hin jedha galatooma. Ethiopian regime
leader. He's a killer. He's a genocider. He's a terrorist. Ethiopian regime is a terrorist. He's a terrorist. He's a killer. He's a genocider. EU, the Netherlands. Stop. Supporting the terrorists. The terrorists. Free. Bakala Garba. Free. Azizu Bulala. Our leader. Bakala Garba. Our leader. EU. Stop. Supporting. The regime. Ethiopian people. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan xumurreerra waan nu caqastaniif horaa bulaa an dassuu dulaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Sagantaa hadhan isinii dabarsinu kun sadaasa 4 bara 2015 dabarsineerra ammallee faayidaa qaba jedhee waan bikkeef irra isinii deebaara itti dhiyaadha. Namni uf hin kabajine yeroo ofiillee hin kabaju. Wama uumame keessa wanti ati irra deebitee argachuu hin dandeenye tokko yoo jiraate yeroo. Ilmi namaa yeroo wii dhalatee yeroo wii du'a. Jiru jechuun waan jidduu kanatti ati gootu jechuudha. Yeroo itti dhalatteef yeroo itti duutu jidduu kana kabajiteeti, baajeta gooteeti, waan adda addaarra oolchiteeti, addunyaa tanas ta'ee, ufis ta'ee, warra keetis, saba keetis yoo ka hin wayyeessine taate, dhaloota kan kee yookiin immoo jireenya kan kee addunyaa kana dhufuu irraa kabajaa hin qabdu jechuudha. Yoo ufii kan keetii kabajaa kan hin qabaanne taate yeroollee hin kabajitu. Yeroo ka hin kabajine taate yeroo saniinillee homaa hin gootu jechuudha. Kanaaf namoonni gariin maal jedhanii adda guyyaan deemuu dide, adda guyyaa kan akkamitti dabarsinee finna jedhaniiti yeroo gabaabduu addunyaa tanarra sii kenname kana akka waa si dheeratee, akka waa si baay'atee ititti fudhatteeti yeroo kana eessatti dabarsinaa jetta. Maaliif yeroo kana waa itti gootu hin qabdu, kabajaa yeroo kanaaf hin qabdu. Akka nama tokkootitti ta'ee yookiin akka sabaatitti ummanni yeroo hin kabajine tokko addunyaa tanarratti homaa fiduu hin deemu. Ka duraa yeroon waan namni itti walitti qabamu tokko. Fakkeenyaaf sa'a tokko wal argina yoo jette yoo yeroo kan kabajine tokko dhufee tokko 3 dhufee tokko 5 dhufee tokko 7 dhufee tokko ammoo yeroo yoo dagate guyyaan kunillee yeroo walitti qaba. Yoo ka dagatu taate walitti dhufeeti waan tokko waliin godhuu uma hin dandeenye. Keessummaa biraallee of keessa fiddeeti yeroo akkanaa koottaa keessummaan nu dhufa jechuun si dhiba. Yoo ummanni tokko yeroo kan hin kabajine taate jechuudha. Maaliif ummanni tokko waa dalaguu dhabuu isaa yeroo kabajuu danda'uu isaa irratti qaba. Yoo yeroo kan kabajine taate maaliif yeroo kana fayyadamtee waa daladdaa jechuudha. Yeroo hagana haga yeroo hagana. Umri makan keetu yeroo himattama waggaa ofii hin gaafatan. Yeroo waggaa gaafatan namni gariin umriin kiyya haganaa jedhee himata. Namni garii ammoo waggaa ofii kana gadhidhisee himata. Wanti inni gadhidhisee himatuuf umrii ofii kawoomaa itti hin dalanne san kutee keessaa baasaa jechuudha. Fakkeenyaaf waggaa 7 yookiin waggaa 10 yoo homaa dalagee hin jiraanne yeroo ofii kabajee waan godhee hin jirreef wanti inni duuba deebi'eeti waggaa hagana jedhu hin jiru. Kanaaf amma yeroo haayiskuuliitti baratee fixe san fi waggaa namni beeku san lamaa walii eda'ee waggaan kiyya haganaa jedha. Dhuga malee. Maaliif yeroo ka jedhamu yeroo ati waa hin gooteettu yeroo ati laakoftu jechuudha. Yeroo duuba deebitu guyyaa akkanaa godhee guyyaa akkana oolee guyyaa akkana oolee jettee waa ati qaabachuu dandeettu. Yookaan laakofsuma namni biraa yeroo akkanaa dhaladha jetteeti yeroo ammaa kanaa walitti wanna gooteeti waggaa haganaati haga waggaa haganaa waggaa hagana
jetteetuma nama himuu taate malee wanti ati duuba deebitee lakkooftu hin jiru jechuudha. Yeroon guddisee barbaachisa. Yeroon kun ammoo bilaasha akkuma qilleensaa jechuudha. Qilleensi ufa fookii bittaa ta'uu hin danda'a hin beennu. Wanti akka yeroo wanti akka qilleensaa kunniin guddisee barbaachisa. Wanti kun bilaasha. Abbaa itti ta'uu hin dandeettu itti fayyadamuu dandeetta malee. Ama biyya guddatte kanatti horii ati argattullee yeroon. Tajaajilli sii kennanillee yeroon. Kanaaf amma umrii si gaafata. Amma guyyaan dhalootaa kan kee biyya faranjiitti guddisee barbaachisa. Yoom dhalattee siin jaalu. Maaliif yoomin akka ati dhalatte waa ati argattuuf ati argannellee murteessa. Namni akkamis ilaala hojii akkamii argatta dhiibbaa adda addaa sirra uumaa jechuudha. Amma biyya faranjiititti umrii akka beekumsaatti illee ilaalan. Amma waggaa 25 yoo geettee jiraatte biyya akka Awustiraaliyaa kana fa'aatti kolleejjii seenuu hin dandeette. Takkumaa yoo iskuulallee dhattee hin jiraanne kolleejjii seentee maaliif umrii kan kee kana itti fayyadamteettaan beekan. Waa itti fayyadamteettuuf beekumsa guddaa qabda. Yoo seenanii si barsiisan barachuu dandeetta jedhaniit si seensisan. Levelii diqqaara sertifikeetii irraa seensisan jechuudha. Yoo ati barachuu dandeettu ati achumaa itti fuftee yuunivarsiitii seenteet waan tokko ta'uu hin dandeettaa jechuudha. Amma hawaasa alaa Oromoo kana yeroo fudhannu ka Oromoo callaayyuu miti hawaasa Afrikaa kana yeroo fudhannu yeroo baay'ee yeroo hin kabajan. Yeroo baay'ee walgeettiin sa'a tokko jedhan sa'a 3 fa'aa dhufa namni. Sa'a 2 ture jechuudha. Amma yeroo laalu ija tiyya tanaan yeroo laalu wanti an arge hawaasni Afrikaa kun yeroo baay'ee waan qabuuf jecha hin qusatu. Bakka isatti balleessu waan ittiin godhu waan hin qabneef. Yeroo ofii kana hedduu waa itti godhu hin qabneef guyyaa kana keessaa sa'a 24 qabu kana keessaa sa'a 2-3 bilaasha yoo irraa balleesse homaa miidhaa hin qabu. Akkuma nama horii guddaa qabaatee horii hagawii keessaa balleessu jechuudha. Warri ammoo yeroo hin qabne yeroo itti mi'aayeru yeroo kana waa godhaanan yeroon kun mallaqa jijjiiratan warra amma turee dhufu kan akka malee itti dallana itti aaran. Akkami yeroo dabarsa namni keenya inni maraa yeroo kabaju jedheet maraata jechuudha. Wanti namni sun maraatuuf yeroo kana dhimma itti ba'a. Yeroo kanatti hajama. Yeroon bakka guddaa isaa qaba. Maaliif yeroo kanatu jiruu isaa jijjiiraa, jiruu isaa wayyeessaara, horii isaa fidaara, mi'aa yeroo kana barateeraa jechuudha. Kun ammoo irraan kaatu. Yeroo wayinuu hin godhu jechuudha. Maaliif namni yeroo wayin hin goone yeroo irraa waan rakkatuuf hin qabu. Badee tolee namni waan wayii inni jiraachisu kabaju waan itti hajamu waan jiruu isaa irratti hidhaa qabu jechuudha. Yoo homaa jiruu isaa irratti hidhaa hin qabaanne wanti inni jiraachisuuf badii ga'ullee wanti inni kabajuuf illee hin jiraatu jechuudha. Kanaaf ati yoo akka dhalattee duutu kabeettu taate haga dhalattee duutu jidduu kanatti ammoo waan wayii dalaguun yoo sirra jiraate yeroon kun siyyuu ga'aa miti. Maaliif wanti ati godhuu barbaaddu hedduutu jira jechuudha. Yoo kan nama ubbeetu taate nama dammaqii qabu taate wanti ati addunyaa kanarra gooteeti darbuu qabdu hedduu. Keessattuu saba akka Oromoo kan waa hedduun duuba hucuucanii duuba hambisaniiran. Amma yoo fudhatte fayyaa nama kennaa olaalte hospitaala hedduu isa barbaachisa. Kilinikii hedduu isa barbaachisa. Qoricha hedduu isa barbaachisa. Barnoota fudhatte mana barnootaa hedduu isa barbaachisa. Nama barate hedduu isa barbaachisa. Karaa isaa yoo fudhatte, nyaata isaa yoo fudhatte, uffata isaa yoo fudhatte, aadaa isaa yoo fudhatte, miidiyaa isaa yoo fudhatte wanti isaa martuu ijoollee reefuu akka nama reefuu dhalataaru jechuudha. Uummanni sabni kun akkuma reefuu dhalataaru tokkotti waan jiruuf jecha jenereeshinii amma jiru kun yeroo ofii dhimma itti baheeti hospitaala jajjabaa jenereeshiniin itti aanu dhibeen sababa dhibeetiif dafee akka inni hin duune sababa beelaatiif akka inni dafee hin dhumanne karaa dhabuun akka walitti dhufuu hin dhabne teknoolojii dhabuun akka walqunnamuuf waa adda addaa akka barnoota hin dhabne diinagdee dhabuun waa bituu akka hin dadhabne waan adda addaa silaa akka sabaatitti akka maatiititti hojjetanii jijjiirama fiduu irra jira jenereeshinii ammaa jiru kun jechuudha. Maaliif jenereeshiniin darbe qooda isaan kennanirraa jenereeshiniin amma kenna kun jiruu amma jiraataarru kana
jiraata. Wanti nu adda dalan yookaan immoo dalaguu dhabnu ammoo jenereeshinii dhufurratti dhiibbaa uumaa jechuudha. Warri amma jiru kunneen haga wii jiraatee darba. Warri itti dhufu kun ammoo waan adda namni dalage kana jiraata jechuudha. Yoo jenereeshiniin adda jiru kun yeroo ofii kabajee ganamaa galgala beekumsa dabaluu irratti, dinagdee dabalachuu irratti, ummata ofii wayyeessuu, beekumsa isaa eda'uu, dammaqii isaa eda'uu, namummaa isaa eda'uu, aadaa isaa guddisuu, afaan isaa guddisuu, biyya isaa guddisuu, biyya ofiitiif falmuu, waan silaa isa barbaachisu kana guyya guyyaan kan hin goone taate ummanni dhufu raasaa qulla dhufaa jechuudha. Raasaa duwwa dhufa. Maaliif yoo jenereeshiniin amma jiru wama jenereeshiniin darbe dalagaatu isaan dalagan callaa dubbataatuma akkana godhanii qabsaa'onni keenya akkana godhanii seenaa akkanaa hojjetanii seenaa hojjechuu dhiifteeti atuu seenaa hojjechuu danda'e jenereeshinii amma jiru kun seenaa hojjechuu hin danda'u. Fakkeenyaaf bara 2014 hiriira bayuun barattoonni seenaa galmeessan jechuudha. Qophiin kun hin xumuramne torbaan itti fufa.